Haay ashamaa akkam jirtan nageenyi rabbi isiniif haa baay'eetu. Hordoftoota fi kabajamtoota YouTube chaanaalii kootii warri taatan nageenya waaqayyo isiniif haa ta'u. Dachaa dirribaan isiniin jedha. Ani irree nagaa kooti isin irree nagaa fayyaa taatanii isiniin jedha hordoftoota koo. Innaa hordoftoota koomuyyuu har'aa waan ajaa'ibaa isiniif fidee dhufee jira. Waan isiniif fayyadu isiniif fidee dhufee jira jechuudha. Innaa na waliin turaadha isiniin jedha. Barumsa irra isiniif fidee dhufee jechuudha. Mallattoolee dhiira jaalallee isaa irratti dubara biraa jaallatee jiru kan agarsiisu jechuudha. Innaa keessattuyyuu ijoollee shamarranii jechuudha. Jaalalleen keessan isin malee isin irratti dubara biraa yoo jaallatee jiraate akkamitti akka beektan mallattoo inni agarsiisu isinittiin himaa jechuudha. Innaa akkana waliin turtan isiniin jedha. Innaa ragaawwan mallattoo dhiiraa jaalallee isaa malee akka kan biraa jaallatee agarsiisu iddoo garagaraatti akkan olitti qabadhee dhufetti jechuudha. Kan agarsiisu jechuudha. Tokkoffaa irratti qabxii tokkoffaa irratti kan argannu haala boca keetii irratti komii kaasaa. Haala boca qaama keetiitti jechuudha. Komii kaasuu yoo eegale. Kana jechuun jaalalli dhugaa bifaan yookiin bocaan hin daangeffamu. Jaalalleen kee duraanii si jaalatuu fi waa'ee boca qaama keetii dhimma hin qabaanne boodarra ga'ee furdattee ispoortii hojjedhu qaamni kee baay'ee dabalee jira mana jiimii deemii huqqattee nyaata sirriitti nyaadhu yoo siin jechuu eegale yeroo kana shakkuu qabda jechuudha. Maaliif amala duraan hin qabanne sitti baase jechuudha. Innaa dhuguma bocni qaama kee isa dhibbisee osoo hin taane sumaan jibbee ta'uu waan danda'uuf of eeggannoo guddaa godhii siin jedha. Sababni isaa jaalalli dhugaan boca yookiin qaamaan yookiin bifaan hin daangeffamu hin danda'u jechuudha. Otuma ulfaatinni kee hir'ate hammas dogoggora kana bira sirriitti barbaaduun hin hafu jechuudha. Odoo ati qannastee jechuudha. Dogoggora gara biraas sitti fide jechuudha. Ammas odoo ati qaama keetiyyuu an akkas ta'ee jira okeettee odoo qaama keetii sirreessite jechuudha. Sababa biraatu uuma jechuudha. Ammas maaliif waan si jibbee jiruuf jechuudha. Innaa qabxii tokkoffaa irratti kan argannu isa kana. Lammaffaa irratti muyyuu kan argannu jechuudha. Hanqina kee namoota biraatti haasa'a. Kana jechuun hanqina kee namoota biraatti yoo haase jechuudha. Hanqina kee namoota biratti yoo haase. Namni kamiyyuu waan hundaanuu guutuu hin danda'u. Ati hanqina qabaachuu dandeessa. Jaalalleen kee jechuudha. Gamni si jaalatu hanqina kee akka sirreeffattuu fi sumatti himuu qaba malee hiriyoota kee yookiin hiriyoota isaa biratti himee si qaaneessuu hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf hiriyoota isaa mana fidee nyaata ati hojjette yoo nyaataniif hanqina irratti yoo argame hiriyoota isaa biratti dubbata jechuudha. Si qaaneessaa. Innaa si qaaneessuu hin qabu garuu yoo si jaalate jechuudha. Garuu kan si hin jaalanneessu si qaaneessa jechuudha. Yeroo mara namoota biratti hanqina kee si qaaneessuu fi si saalfachiisuu barbaada jechuudha. Taanaan dhuguma si jibbee jira jechuudha. Kana taanaan dhugumatti si jibbee jira. Si jibbuu eegaleera waan ta'eef atis immoo ofirratti baruu danda'uu qabdaa jechuudha. Qabxii lammaffaa irratti kan argannu isa kanaas isiniin jedha. Qabxii sadaffaa irratti immoo kan argannu jechuudha. Sirnaas hin dhaggeeffatu yoo ta'e jaalalli dhugaan bifaan yookiin bocaan hin daangeffamu. Jaalalleen kee duraa si jaalatu waa'ee boca qaama kee dhimma hin qabaanne boodarra ga'ee furdatte ispoortii hojjedhu qaamni kee baay'ee dabalee jira manni jiimii deemii huqqattee nyaata sirriitti nyaadhu yoo siin jechuu eegale yeroo kana shakkuu qabdaa. Dhugumaan bocni qaama kee isa dhibbisee osoo hin taane sumaan jibbee ta'uu waan danda'uuf jechuudha. Of eeggannoo guddaa godhi siin jedha. Sababni isaa jaalalli dhugaan bocaan yookiin qaamaan bifaan hin daangeffamu hin danda'u jechuudha. Otumaa ulfaatinni kee hir'ate iyyuu ammas dogoggora gara biraa sirratti uumuusaa hin hafu jechuudha. Hanqina kee namoota biraatti yoo haasate innaa isa kana isinitti himee jira. Dabalataan immoo jechuudha qabxii afuraffaa irratti
sirnaa sin dhaggeeffatu yoo ta'e jechuudha. Kana jechuun akka qorannoon ibsutti dhiironni sirnaan kan sin dhaggeeffatan daqiiqaa 6 qofaaf. Kanaaf hamma dandeessi jaalalleetti haasaa yookiin oduu hin baay'isu, waan inni dhaggeeffachuu hin barbaanne adda baafachuu qabda. Kanas ta'e garuu jaalalleen kee kan duraa sirna si dhaggeeffatu amma kan sin dhaggeeffachuu hin barbaanne yoo ta'e kan mata dura si jala geeddaru, kan mata dureeti kaastesan si jala geeddaru jechuudha. Yoo ta'e kan si waliin mari'achuu hin barbaanne yoo ta'e hamma shakkii si keessatti uumuu qaba jechuudha wanni kuni. Innaa dabalataan immoo mirga kee hubachuu tattaaffii inni godhu, miira kee hubachuuf tattaaffii inni godhu dhiironni imimmaan dubartootaa danda'anii hin dandamatanii. Qorannoo yeroo dhiyootti godhamee akka ibsutti imimmaan dubartootaa hamma teestirooloonii dhiiga dhiirota keessa jiru hir'isuu ni danda'a. Kunis fedhii walqunnamtii ni hir'isa. Kanaaf boo'icha malee ittiin jaalalleen kee irratti dhiibbaa uumuu gootee hin fudhatini. Dabalataan immoo dhugaa dubbachuuf jaalalleen kee biratti boossataanan filannoo inni qabu imimmaan kana arguu dhabuuf si baqachuudha. Garuu dhugaatti si jaalata taanaan sababa ati boossuuf galuu fi baatus yeroo ati boossuu ofitti si qabee si tasgabbeessuudhaaf garuu yeroo deebi'ee kolfa kee duraanii arguu kan sin jaalanne yoo ta'e garuu imimmaan kee ati biratti roobsitu sababa jibbiinsa ta'uu waan maluuf of eeggannoo guddaa godhii sin jedha. Innaa namoota sin jaalanneef konkumaayyuu boo'uu hin qabdu jechuudha. Namoota si hin jaalanne biratti yoo boosserre jechuudha dhimma hin qabu jechuudha. Garuu kan si jaalatu sun jechuudha akka ati boossu hin barbaadu, akka ati gadditu hin barbaadu jechuudha. Gammachuu kee duwwaa arguu barbaada malee gadda kee arguu hin barbaadu namni si jaalatu. Garuu namni si jibbe tokko mooyyuu namni si hin jaalanne tokko ati boochee dhiistee dhimma siif hin qabu jechuudha. Maaliif inni waa si jaalatee hin jirreef yookiin waa si jibbeef bakka indoom yoo gaddite yoo booche isatti tole jechuudha yommaan kee yeroo arge. Kanaaf dhiira akkasitirraa of eeguu qabdu sinin jedha. Innaa kanaaf ijoollee shamarranii miira kana hubattanii of tasgabbeessuu qabdu. Jaalalleen keessan jaalallee akka dhugaa sinin jaalanne of baruu qabdani sinin jedha. Dabalataan irra jechuudha balaa irraa si hin eegu. Kana jechuun balaa irraa si hin eegu. Kana jechuun dhiirotaaf jaalallee isaanii balaa irraa eeguun wanta ijoo yeroo ta'u dubartootaafis balaa irraa eegamuun wanta ijoodha. Jaalalleen kee dhugaan si jaalatu yommuu ati yeroo durii kee malee hojiirra haftu dhimmamee si gaafachuu fi si barbaadu qaba. Maal akka si muddatee qoratee baruu qaba jechuudha yeroo ati dalagaa irra hafte. Kanaafuu jaalalleen kee yeroo ati haala rakkisaa kana akka halkaniin qofaa deemuu yookiin bakka hin beekne qofaa deemuu siif hin qaqqabu jechuudha. Si hin qaqqabu taanaan dhugumaan nageenya kee hin dhimmamu jechuudha. Siinis hin jaalatu jechuudha. Kanaaf yeroo kana gamna ta'uu qabda. Yeroo inni akkasitti si dagate kana ati maaliif innaa yeroo inni mallattoo kana sirratti agarsiisee shakkuu qabda, beekuu qabda sinin jedha. Innaa egaa hordoftoota kiyya barumsi kiyya irraa isa kana fakkaata. Innaa barumsi kiyya kun yoo isinitti tole mooyyuu laayik godhaadha. Warroonni haaraa taatan irra sabiskiraayib naaf godhaadha. Yuutuubii kiyya naaf
guddisaa isiniin jedha barumsa kiyyaarraa isuma kana isiniin jedha dubartoonni yaa amaloota dhiiraa isinitti himee jira amaloota dhiiraa kan jaalala keessaniif dhimma hin qabaanne kan isinirratti dubartii biraa waliin walitti dhufeenya uume jechuudha amaloota inni isinirratti agarsiisu isinitti himee jira inna kanaaf waan waliin turtaniif galatoomaa baay'ee isin galateeffadha barumsa biraatiin walitti deebinaa nagaa fayyaa taadhaa laayik gochuu hin dagatinaa subscribe godhaadhaa isiniin jedha okay